Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya guyyaa har'aa hangafoota dursuudhaan isin biraan geenyaa dhufaanaa tura. Taanzaaniyaatti balaa lolaatiin lubbuun namoota 150 ol darbe. Miseensi Koree Giddugaleessaa KFO Shaamaanii Beenyaa to'annoo poolisii jala erga oolanii torbaan tokko darbuus mana murtiitti hin dhiyaanne. Yuunivarsiitii Kibba Kaalifoorniyaa USC kan Ameerikaa Los Angelesitti argamu sababii yaaddoo nageenyaatiin sirna eebbaa caamsaa 10 geggeessuuf ture haquu beeksise. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi gitaa isaanii ministeera dhimma alaa US Antoonii Bilinken sarara diimaa Chaayinaa irratti akka hin ejjanne akeekkachiisan. Amma gara bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaa daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii nu duukaa tura. Taanzaaniyaatti balaa lolaatiin lubbuun namoota 150 ol darbe. Bokkaa cimaa Taanzaaniyaatti roobee hordofuun lolaa fi sigiga lafaa uumamee lubbuun namoota 155 olii darbuu ministeerri muummee biyyattii himan. Balaan lolaa kanaan namoota 200,000 fi maatiiwwan 51,000 ol ta'an miidhamaniiru. Bokkaan kun bubbee ulfaataa El Niinoo jedhamu kan uumame ta'uu muummeen ministeeraa Taanzaaniyaa Kaasiim Majaliwaa himaniiru. Bubbeen caamsatti itti fufaas jedhameera. Balaa kanaan lubbuun namoota 155 darbuu namoonni 236 irratti miidhaan qaamaa qaqqabeera. Oduu itti aanuun ministeerri Koree Giddugaleessaa KFO Shaamaanii Beenyaa to'annoo poolisii jala erga oolanii torbaan tokko dabruus mana murtiitti hin dhiyaanne jedhame. Miseensa Koree Giddugaleessaa Koongiraansii Federaalaa Oromoo KFO kan ta'an obbo Shaamaanii Beenyaa magaalaa Adaamaatti to'annoo poolisii jala oolfamuu maatiin Addis Istaandaarditti hime. Haati manaa obbo Shaamaanii Aadde Madiinaa Bashiir Addis Istaandaarditti akka himanitti obbo Shaamaanii Beenyaa osoo kaffee taa'anii waahillan isaanii waliin bashannanaa jiran Eebla 17/2024 galgala keessaa naannoo sa'aatii tokkotti to'annoo poolisii jala oolfamuu himaniiru. Dubbi himaan KFO obbo Qaasiim Sultaan adeemsi kun KFO dirree siyaasaa keessaa baasuuf yaaluuf kan taasifamudha jedhan. Obbo Shaamaaniin namoota yeroo san waliin turan waliin kan to'ataman yoo ta'u yeroo xiqqoo booda namoonni kunneen gad lakkifamaniiru. Akka Aadde Madiinaan sababaan poolisiin obbo Shaamaanii to'annoo jala oolcheef tursiisee fi suuraa alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO moobaayilii isaanii keessatti argamuudhaan kan wal qabatudha. Yakki obbo Shaamaaniin raawwatan kan hin jirre ta'uu himuun sababni poolisiin dhiyeesse kun nama tokko to'annoo jala oolchuuf gahaa miti jedhu maatiin Aadde Madiinaan. Obbo Shaamaaniin waajjira poolisii magaalaa Adaamaa hidhamanii hanga argaman malee hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne ta'uu miseensi maatii obbo Shaamaanii kun ibsaniiru. Barsiisaa Shaamaanii Beenyaa miseensa Koree Giddugaleessaa KFO fi miseensa Koree hojii raawwachiiftuu KFO damee godina Shawaa Bahaati. Obbo Shaamaanii Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa kutaa barnoota seeraa yoo ta'an Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota sadarkaa olaanaa PhD barachaa jiru. Obbo Shaamaaniin erga Eebla 17/2024 magaalaa Adaamaatti to'annoo poolisii jala oolfamanii mana murtiitti hin turre maatiin Addis Istaandaardiif mirkaneessaniiru.
Miseensonni biroo sababa quubsaa hidhaa jala jiraachuu hedduu ta'uu dubbi himaan KFO obbo Sultaan Qaasim mirkaneessaniiru. Hooggantoonni paartichaa sadarkaa aanaaf godinaa hedduu yeroo dheeraaf to'annoo poolisii jala turuu himaniiru. Hooggantoota kanneen keessaa eessa buuteen isaanii kan hin beekamne jiraachuu ibsaniiru. Hooggantoota paartichaa poolisii to'ataman keessaa Girmaa Caalaa godina Shawaa Kibbaa Bahaa hoogganaa koree KFO aanaa Bachoo Simaa Caalaa miseensa dhaabaa magaalaa Tullu Boolloo Dajanee Girmaa miseensa koree Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee obbo Kabbadaa Waaqjiraa hoogganaa liqii qaama miidhamtoota KFO aanaa Burraayyuu obbo Muhammad Dooyyoo miseensa KFO godina Booranaa aanaa Dirree Mallasaa Caalaa godina Shawaa Kibbaa aanaa Bokkoo fi Fiqaaduu Ayyaanaa miseensa koree giddugalaa KFO fi godina Wallagga Bahaatti walitti qabaa koree KFO kan ta'an humnoota mootummaatiin to'atamanii mana murtii osoo hin dhiyaatin dararrii garaagaraa keessa turuu eeruun isaanii keessa eessa buuteen isaanii kan hin beekne jiraachuu himaniiru. Oduu amanu qaqqabeen waliigalteen Pirootooriyaa guutumatti akka kabajamu gamtaan Afrikaa gaafate. Waliigalteen Pirootooriyaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abuutii fi mootummaa gidduutti mallatteeffame guutumatti hojiitti akka hiikamu dura taa'aan gamtaa Afrikaa Muusaa Muhammad Fakii gaafatan. Sochii mootummaan federaalaa ijaarsa seeraan alaa diiguun waliigaltee Pirootooriyaa hojiitti hiikuuf taasisee hordofuun walitti bu'iinsi naannichatti mudatee ture. Gamtaan Afrikaa ibsa baaseen rakkoo jiru karaa nagaatiin mariidhaan furuun waliigalteen Pirootooriyaa guutumatti hojiitti akka hiikamu gaafateera. Oduu itti aanuun Taanzaaniyaatti rooba cimaa tibbana roobee hordofuun lolaa fi sigigaa lafa uumameen yoo xinnaate namoota 155 du'uu ministeerri muummee biyyattii himan. Muummeen ministeeraa Kaasim Majaliwaa roobni sababii Elniinootiin mudate kunis hanga baatii caamsaatti akka itti fufu dubbachuun maatiiwwan naannawaa lolaadhaaf saaxilamee keessa jiraatan akka gadi dhiisanii fi gaafatan. Balaa kanaan namoonni 200,000 fi maatiiwwan 51,000 ol ta'an miidhamuu dubbataniiru. Akkasumas roobni cimaan kun biyyoota ollaa Keeniyaa fi Burundii keessatti mudachuudhaan naannicha keessatti rakkoo namoomaa qaqqabsiisaa jira. Muummeen ministeeraa biyyattii gabaasa haalicha irratti paarlaamaaf dhiyeessaniin irratti akka dubbatanitti namoota 155 du'aniin alatti namoonni 236 miidhaa irraan qaqqabeera. Roobni cimaan bubbee lolaa fi sigigaachuu lafaa cimaadhaan makame kunis biyyattii keessatti iddoowwan garaagaraatti miidhaa olaanaa qaqqabsiiseera. Sababii kanaatiinis badiinsa lubbuu badiinsa lubbuu mancaatii miidhaan manneen qabeenyaa lammiilee fi bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii riqichaa fi daandii baaburaa qaqqabeera jedhan. Kaaba Taanzaaniyaatti jiraataan aanaa sihaa tokko mannisaa barbadaa'uu BBC'tti hime. Wanti naaf hafe homtuu hin jiru waanan qabu hunduu dhiqamuun badeera jedhe. Keeniyaa keessattis magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii kan akka manneenii fi qabeenyaan jiraattota galii gadaanaa qabanii baay'inaan keessa jiraatan sulmii lolaadhaan itti fudhatamee
dabalatee bakkeewwan garaagaraatti lola miidhaa qaqqabsiisee jira. Haaluma kanaanis pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon opereeshinii baraarsaa taasifamu akka gargaaranii fi waraana ajajan. Keeniyaattis torbaanuma kana keessatti namoonni 10 sababii kanaatiin lubbuu isaanii kan dhaban yoo ta'u erga bitootessaatii asii yoo xinnaate namoonni 45 du'uu fannoo diimaan beeksiseera. Burundittis roobni cimaan roobee namoota 100,000 ta'uu bakka jireenya isaanii irraa buqqaaseera. BBC'tti waahillan ragaa haala qilleensaa Chris Fawkes akka jedhanitti sababiin rooba cimaa kanaa inni guddaan haala qilleensaa galaana Hindii miidhaa jiru Indian Ocean Dipole IOD jedhan. Haalli qilleensaa garba guddaa Hindii kan Indiyaan Naayinoo jedhamu kunis qilleensi fuula galaanaa gara faallaa galaanichaatti akka qajeelu kan taasisu jedhan. Oduu har'aaf qabanne kan biraatiin Yuunivarsiitiin Kibba Kaalifoorniyaa USC kan Ameerikaa Los Aanjelesitti argamu sababii yaaddoo nageenyaatiin sirna eebba caamsaa 10 geggeessuuf ture haquu beeksise. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga mormiin waraanaa Israa'el Gaazaa kaampaasiiwwan Ameerikaa baay'ee keessatti mudateen boodaadha. Yuunivarsiitiin Atilaantaa Imooree keessatti mormitoonni erga gadhiisanii deemuu didanii booda kamisa kaleessaa namoonni 28 to'atamaniiru. Magaalaa Niwuyoorkii keessatti Yuunivarsiitiin Koolombiyaa mormii kaampaasichaa keessa jiru akka dhaabbatuuf sa'aatii daangaa halkan kamisaa kaa'ee ture. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaatti mormiin erga waraanni Israa'el Gaazaa eegale kaasee kan ture yoo ta'u torbaan darbe keessa garuu Yuunivarsiitii Koolombiyaatti barattoonni dunkaana buufachuun mormii cimsan. Kanaanis yuunivarsiitota Ameerikaa hedduu keessatti barattoonni sochiilee Filisxeemota deeggaranii fi Israa'el morman geggeessaa jiru. Yuunivarsiitiin Kibba Kaalifoorniyaa ibsa kaleessa kenneen sagantaa eebbaa hirmaattonni 65,000 ol irratti hirmaatan geggeessuuf kan rakkatu ta'uu ibseera. Murteen kun osoo hin darbiin guyyaa tokkoon dura yookiin gaafa roobii ammoo barattoonni yuunivarsiitichaa 93 poolisii fuuldura dhaabbatanii hidhamaniiru. Yuunivarsiitiin Kibba Kaalifoorniyaa murtee kanarraa osoo hin gahin baatiin dura barattoonni musliimaa Asiinaa Tabaasuum jedhamtu kan sagantaa eebba irratti haasaa taasisuuf turte sababii nageenyaa ifatti hin himamneetiin haqamuun baramee ture. Atilaantaa Yuunivarsiitii Emooriittis mormitoonni Filisxeemota akka deeggaran ibsaniiru. Kana qofaas osoo hin taane giddugala leenjii poolisii Atilaantaatti ijaarama jiru irrattis komii akka qaban himan. Ijaarsi giddugala leenjii miseensota poolisii kunis magaalattitti mormii kan kaase yoo ta'u mormitoonni tokko tokkos Los Aanjelesiin magaalaa poolisii taasise jechuun ibsan. Ibsa amma yuunivarsiitichi baase kanaan hokkarri kan mudate tibba barattoonni barnoota isaanii xumuruudhaan qormaata waliigalaatiif qophaa'aa jiranitti jedhe. Poolisiinis dhaabbatichi tiksuudhaaf miseensota isaa naannichatti bobbaasuu kan hime yoo ta'u mormitoonni tokko tokkos poolisii irratti waa darbataa turan jedhe. Dureewwan Yuunivarsiitii Koolombiyaa kan jalqabaa mormii kaasetti ka'ee erga poolisii fi
bilbilanii booda namoonni 100 ta'an to'annoo jala oolfamaniiru. Booda keessa ammoo sochiin mormii kunis gara yuunivarsiitota Ameerikaa kaanittis babal'ateera. Oduu dabalataan qabanneen immoo Antoonii Biliinkeen yeroo waggaa hin guunne keessa yeroo lammataaf Chaayinaa dhaqan. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waangii gita isaanii ministeerri dhimma alaa US Antoonii Biliinkeen sarara diimaa Chaayinaa irratti akka hin ejjenne akeekkachiisan. Dippiloomaatonni biyyoota lamaanii jimaata Beejingitti wal arganiiru. Obbo Waangii gaafii akeekkachiisaa fakkaatuun dubbii isaanii eegalan. Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi nagaan fuulduratti qajeelu moo duubatti deebi'uu wayyaaf jechuun gaafatan. Hariiroon Chaayinaa fi Ameerikaa tasgabbaa'aa adeemus sababoota qajeelaa hin taaneen qoramaa akka jiru ibsan. Biyyoonni lamaan marii fi waltumsuutti qajeeluu yookiin walitti bu'iinsa keessa seenuu danda'u jedhan Waang. Birmadummaa nageenyaa fi misooma Chaayinaa fi sarara diimaadhaa kanneen jedhanis tarreessuun Ameerikaan irraa akka hin ejjenne akeekkachiisaniiru. Hariiroo biyyoota lamaanii gidduu wantoonni qajeelaa hin taane guddataa akka jiranii fi hariiroon biyyoota diinagdeen badhaadhanii lamaanii qoramaa akka jirus ibsan. Mirgi misoomaa Chaayinaa bu'uura seeraa qabu haala amansiisaa hin taaneen hacuucameera. Fedhiin keenya ijoo qoramaa jiru jedhan Waang. Rakkinoonni kun maal akka ta'an hin ibsine. Garuu biyyoota lamaan gidduu ejjennoo US galaana kibba Chaayinaa irratti qabdu deeggarsa US Taayiwaaniif taasiftuu fi mirga namoomaa irratti gargaarteen jajjabaa jira. Yeroo waggaa hin guunne keessatti yeroo lammataaf Chaayinaa kan daawwataa jiran Biliinkeen miidiyaatti yoo dubbatan of eeggataati. Beejingii fi Waashingiteen hariiroo isaanii dippiloomaasii si'ataan fuulduratti fufuuf itti gaafatamaa qooddatanii jiru jedhame. Haa ta'u malee garaagarteen biyyoota lamaan gidduu jiru dogongora akka hin hubatamnee fi ifatti akka dubbatan himan. Garaagartee isaanii keessaa muraasa jalqaba torban kanaa Waashingitaan waraana dabalatee deeggarsa Taayiwaaniif taasistu yeroo raggaasistu mul'ateera. Oduu xumuraatiin maatiin imaltoota balaa xayyaaraa daandii qilleensa Itiyoophiyaa 737 Max 8 waggaa 5 dura lubbuu isaanii dhabanii kaampaaniin xayyaaraa oomisha balaa mudate kanaaf sababa ta'ee Boeing irratti himannaan yakka akka banamuuf waajjira haqaa Ameerikaa gaafatan. Maatiiwwan kunneen Eebila 24 2024 qondaaltota haqaa Ameerikaa waliin Waashingtanitti wayita mari'atanitti dhaabbanni Ameerikaa Boeing mana murtiitti akka dhiyaatuuf gaafatan. Maatiiwwan miidhamtootaa fi abukaatoowwan isaanii dhaabbatichi xayyaarota oomishuu irratti nageenyummaa fi qulqullina isaanii eegsisuuf waliigaltee ministeera haqaa Ameerikaa waliin waggaa 3 dura waliigale cabseera jedhan. Balaa xayyaaraa daandii qilleensa Itiyoophiyaa lubbuu imaltoota 157 galaafateen alattis balaa xayyaaraa daandii qilleensa Indooneeziyaattiin mudateen namoonni 189 kan du'an yoo ta'u maatiin miidhamtoota kanneenis Boeing mana murtiitti akka dhiyaatu gaafii dhiyeessan. Balaa
indaastirii aviyeeshinii keessatti isa suukkanneessaadha jedhame. Xayyaarota Boeing 737 Max 8 kanaan lubbuun namoota 346 darbeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabanne kanumaa waan nu faana turtaniif galatooma turtii gaarii qabaadhaa.